Carraa roobaa argameen sanyiiwwan dafanii ga'an facaasaa jirraa jedhan qonnaan bultoonni aanaa gubbaa qorichaa sababa hanqina roobaatiin oomishni jalaa manca'e. Oomisha manca'ee bakka buusuuf hojjetamaa jiraachuu waajjirri qonnaa godina Harargee Lixaa beeksiseera. Muhammad Usmaan gabaasa dabalataa qaba. Lafa qaban irratti hojii hojjechuu malan yeroo isaatti hojjetanii roobni osoo roobin ture kaan osoo meerii nafee kameeres gogiinsaan karatti hafuudha himan Harargee Lixaatti qonnaan bultoonni aanaa gubbaa qorichaa. Sanyii gizee lama qotee gizee takka boqqoolloo gizee takka bishingaa qotee boqqoolloon suni baddee bishingaan suni badee marsaa tokkotti faafi bishingaa qonnet bishingaan sun irraa badee lammada ammallee deebinee boqqoolloo qonne boqqoolloon sunillee baddee qonnetti barana aduun bakka lan ammaatte gizee sadiifaa facaafne sanyiin irraa baddee dalagaan nuti gomtu honge akkanu godhiga. Carraa roobaa kanneen fayyadamnee oomisha dafee ga'u bakka buusaa jirra. Kamee hiree kunuunsaa kaafeefis xiyyeeffannaan hojjenna jaan. Ishiitan amma taraa sadaffarratti nu biqiltee jechuudha. Kana kunuunsaa irraa amma jihadaan. Mixaaxisni eeggata saniif isa kana amma dhaabinsatti irra gogeessa dandamachuudhaaf oomisha badee kana bakka buusuudhaaf. Ogeeyyii fi hooggansi sadarkaan jirus rakkoo gogiinsaan mudate dandamachiisuuf tumsaa jiru. Obbo Maaruuf Imaam itti aanaa bulchaa itti gaafatamaa waajjira qonnaa fi lafa aanaa gubbaa qorichaati. Bara oomishaa kanatti hanqina roobaa mudateen lafa hektaara 6,000 ol irra miidhaan oomisha irra ga'e. Tumsitoota misoomaatii fi qaamolee mootummaa sadarkaan jiranii waliin carraa roobaa argameen hojii bakka buusuutu hojjetamaa jira. Milkaa'ina hojii kanaatiifis tattaaffiin hawaasaa gaarii ta'uudha himan. Lafti hektaara 6,000 ta'u sababa hongeetiin kan bade jechuudha. Rooba amma nu roobe kanaan midhaan lafa hektaara 6,000 kana bakka buufnee jirra amma jechuudha. Mixaaxis gaazexaa saara mixaaxis kan dhaabbataa jirus ni jira jechuudha. Bakka buusaa jirra. Qamadii waan akka xaafii, shumburaa, shongoree kanaan amma yeroo ammaa bakka buufnee qotee bulaan keenyas dandamataa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Aanaalee Harargee hedduutti hanqina roobaa mudateen miidhamni oomisha irra gahe. Harargee Lixaatti bara oomishaa kanatti lafa hektaara 400,000 ol irra midhaan adda addaa facaasame keessaa ka hektaara 200,000 oliitiitu gogiinsaan miidhame. Carraa roobaa argameen bakka buusuuf hawaasaa fi tumsitoota misoomaa waliin hojjechaa jiraachuu kan himan itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Harargee Lixaa obbo Bishiraa Adami. Amma lafa midhaan jalaa bade deebisnee bakka buusuudhaaf xiyyeeffannaa olaanaadhaan kan hojjetamaa ture. Naannoo hektaara 200,000 olii irraa badee deebisnee immoo ammaan tana midhaan yeroo gabaabatti dhaqqabu bakka buufnee jira jechuudha. Lafa duraa baddee fi lafa ganaan facaasinis itti deemaa